Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamii nagaa keessanii fayyaan keessan akkamii hordoftoota ooliyaa OR. Hadda barumsa ajaa'ibaa qabadhisni yaadde jira. Aappii baay'ee tokko bareedaa na jaalattan jedheetiin yaada. San dura maal gootu as dhuftanii YouTube kadhu kana keessanii seentu jechuudha. Haala kana yoo inni isinii baase dhuftanii bakka sarchii kana biratti ooliyaad OR jettanii ni barreessitu jechuudha. Fama ooliyaad OR jettanii akkana yoo barreessan haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Dhuftanii viidiyoo kana jala ni tuttuu jechuudha. Haala kanaan yoo isinii baase maal gootu dhuftanii as bira tuttuu jechuudha. Subscribe bakka dhukana ni tuttuu. Achiin booda mallattoo tana tuttanii jechuudha. Notification san ni tuttuu. Achi all bakka itti tana ni tuttuu jechuudha gubbaarra. Haala kanaan barumsa isin gadhiisu hundi isaayyuu isiniif gahaa. Likes ni gootu, shares ni gootu jechuudha. Kuno as bira isinii kaa jechuudha. As bira dhuftanii tuttanii jechuudha. Waan isinii gadhiisu hunda linkii aappii barbaadan achi bira tuttanii haala kanaan isinii baasa. Achi dhuftanii bakka kana tuttuu jechuudha. Bakka amala salphaadhaan waan barbaade isinii fiduu danda'a. Daawulood godhattaniitiin itti fayyadamuu dandeettu. Hordoftooti kiyaa kuno as biratti bakka daawulood kan argaa jirtanii miti as bira tuttanii jennaan daawulood isiniif ta'a. Haga barumsa biraatiin walitti deebinuuf nagaara naaf tura. Subscribe, share, like gochuun hin dagatinaa. Oromoodhaan qaqqaalii isiniin jira. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa baay'ee tokko namatti tola waan isin rakkisaa tureetiin jedhuudha. Inna Facebook keenya fakkeenyaaf friendii 5,000 ol yoo dabreetiin jedhe 5,000 ol isinii fudhatu dide jechuudha. Warri friendii 5,000 isin jala kutee jechuudha. Kanaaf akkami akka fudhattan isinitti agarsiisaa jechuudha. Hanga dhumaa na hordofaa jechuudha. Akkasumas waa'ee follow waa'ee Facebook keessa isaa tanuma asuma keessaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkana inni tuttu as bira tuttaniittan kunoo bakka suuraa keessanii kana argaartanii miti xiyyaan isin agarsiisaa jiru kana as bira jechuudha. Isa bira ni tuttanii jechuudha. Yoo isa bira tuttanii jettan haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Kunoo haala kanaan yoo inni isinii baase dhuftanii asirratti edit public details bakka kana ni tuttanii jechuudha. As bira tuttaniittan ammas akkana gadooftaniitumaan ni deemtu jechuudha. Haaluma kanaan deemtaniitiin yoo ta'an kunoo asii gad jiraa jechuudha. Ammas kunoo as bira kunoo as bira jechuudha. Argaartanii miti bakka kana ni tuttuu jechuudha. Amma haala kanaan yoo inni isinii baase dhuftaniitiin kunoo as bira bara keessan jijjiiruu qabdanii jechuudha. As biraan dhuftaniitiin jechuudha. Akkana yoo dhuftaniitiin jettan kuno aspiraa jechuudha. Kuno aspiraa jijjiirtan keessa akkasuma nadideetiin jijjiiree jira jechuudha. 90 wayii keessa gootanii jechuudha. 90 wayii keessa haga achi ol haga 2,000 fi maallee gochuu hin dandeettu jechuudha. Kuno aspiraa dhuftaniitiin bakka kana dhuftaniitiin jijjiirtanii jechuudha. Akkasuma jechuudha asumaan isinitti agarsiisaa bara keessanii fi guyyaa dhaloota keessanii dhokfachuu barbaadan kuno aspiraa jechuudha. Kuno bakka xiyyaa kana argaa jirtan kuno aspira jechuudha. Kuno birthday achi biraan dhufsitanii akkasuma immoo bara dhaloota keessanii illee aspiraan dhufsuu dandeettu jechuudha. Mee fakkeenyaaf waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf birthday kuno dhuftaniitiin maal gootu only mii keetu kana deebisanii jechuudha. Nama only mii godhadhee jira birthday ana bicha argaa jechuudha. Akkasuma immoo inni kun jechuudha. Kuno aspira bara dhaloota jechuudha. Barziir kadhu kana irratti ni dhooftu. Akkasuma only mii jechuu ni dandeettu. Akka nam tokkoon argine namni barbaade argitootan public kadhu kana irra deebistanii jechuudha. Friendonni keessan akka argitu kana irra deebistu jechuudha. Akkasii ammaaf an only mii irra deeffadhee jira. Akkasuma waa hundayyuu warri qara Facebook ni isin jalaa wannaa ta'e ammas female warri shamara aspira deebisuu hin dandeettanii warri dhiiraa aspira dammoo male bakka kana deebisuu hin dandeettu. Lamaan yoo kadhu dammoo asii gad jira jechuudha. Namni akkasii jira illee hin jenne asii kuno waa baay'eetu jira jechuudha. Kanneen keessa jechuudha. Asii amma ni baatu jechuudha. Dhumarra maal gootu dhuftaniitiin kuno aspira save gootu jechuudha. Dhuftaniitiin bakka kana save gootanii jechuudha.
haala kanaan achi booda ni baatan as keessaa hammas hin xumuramne jechuudha. Kana of duuba deebitanii jechuudha. Haaluma kanaan ammas dhuftanii jechuudha. Kanneen bakka sarara sadii kan ni tuttuu jechuudha. As bira jechuudha. Haala kanaan yoo tuttaniitiin hin jettan የግድ ማር argachuu qabdu isin amma as biratti ሲቲንግ argachuu qabdanii jechuudha. Facebook keessan bakka sarara sadii argattanii kunoo sitingii bakka kan seentu jechuudha. Erga seentaniitiin hin jettanii kunooti ammas sitingii kana ni tuttuu jechuu sitingis bakka tutana jechuudha. Kunoo as bira ni tuttuu jechuudha. Erga tuttanii as bira dhuftaniitiin akkanuma gaddeemtanii aspera public post bakka dhukana jechuudha. Ifama kuno aspera tuttanii jechuudha. Public post bakka jedhu kana ni tuttuu jechuudha. Akkanatti kana hunda isaatiyyuu jechuudha. Kuno argaa jirtanii kana guutuu isaa kuno public irra deebistanii jechuudha. Ka friendly osoo hin taane kuno iddoo kana hundayyuu aspira kanneen public jettan ka gadaanu kanallee aspirattillee public jettan jechuudha. Aspiratti hunda isaaniiyyuu akkas jettanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf anama friend irra jiraa miti ol deebisee akkanatti public jechuu jechuudha. Haala kanaanii dhumarra erga xumurtanii maal gootu isii tana akkana gootu jechuudha. Oonii gootu jechuudha. Isii aspiraatan isi as biratan oonii godhuu qabdu jechuudha. Kun aspira jechuudha. Kun aspira jechuudha. Argaartanii miti isi kana ammaan waan qara wannaa godha oonii godhadhee jiruuf jechuudha. Haala kanaan akka anamma godhe kana gootan achi amma akkana jiraa miti keessan akkana jiraa jechuudha. Akkana deebistuu jechuudha. Isin dammoo haala kanaan Facebook keessan wanti martiniyyuu aspiraan isinii sirrataa jechuudha. Asuma keessaa waan baay'ee isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Waan biraas jechuudha. Yeroo biraa aappii biraatiin illee walitti deebina akkasuma immoo barumsa biraa baay'ee tokko qabadhe isin dhiyaadha. As keessa kanneen hunda aspirasitiin kana keessa wanta kanneen hunda as keessa waa baay'eetu jira. Kana giseetti aanu isinitti agarsiisa. Ammaaf nagaranaaf turaa. Subscribe share like gochuu hin dagatinaa hordoftoota.